jechuudha. Karaa keenan dhufa kan keenatti miidhugaa kan ta'e san jechuudha. Kan kiyya nan beekan. Okay. Siidii midhaan jechuudha absiite jechuudha. Ani duraan ani waggaa lamaan dura ortodoksiin ture. Waggaa lamaan dura amma erga islaamaa fudhadhe alhamdulillah lama fixee sadiif hin deema. Ortodoksii keessatti wanti baay'een sirrii miti. Kitaaba irraa faallaa jiran. Ati maalidha sila jalqaba yoo amantiin kee? Ortodoksiidha. Ayya. Ortodoksii keessatti siiliiwwan garaagaraa hin sagadamaa moo sagadamuuf? Miti. Ana siili sinin jenna haa isaa sinin jenna keessa jirtu sanatti nan beeka kan kiyya nan beeka kan kiyya sittin himuun habibti kan kiyya sittin himu kan kiyya sanatti wanta amantee bira dheesan kan isaanii sanatti amantaa achi keessa jirtu. Taaruu rakkoon qabu deebisiif waan ishii si gaafatte waa'ee siilii abiraarra ibsirritti. Barakoo qabu be iwwachutun jedhanii jirra baay'ee way mashallah goobazidha wallahi. Ani ko waa'ee siilii wanta sitti haasa'uuf hin qabu habibti na dhageessanitti waa'ee wacaas miti daakun. Na deebisi ka sitti muufani na deebisi waan maaliif akkan islaamoo fudhadhe sitti muufani. Okay. Ortodoksii keessatti siiliiwwan garaagaraa bifoota hedduudha 50-60 ta'anii sagadamaa moo sagadamuuf? Sagadamaaf. Okay. Tokkoffaa inni dogoggora. Okay, ati waan sagadamuuf hin beektu ture yeroo ortodoksii keessa turte sani maaliif akka sagadamuuf hin beektu ture? Kanaaf asin jedha bar kanaaf anniisee keessaa bahee sin jedha bar kun dogoggora kan sagadamuu fi qabu rabbii tokkicha subhaanahu wa ta'ala ol ta'uu isa dacheef samii uume isa nama godhee nu dhaabela halkan godhee ifa isaa ifa godhee bar. Akka anis kanas sin jedhe ko na dhaggeeffadhu laal anis ikkoo akka itti sagaduuf wanti sagadamuuf si dhan beekuuf ikkoo ati amantaa san keessatti maal argite haan amantaa sanii natti sin jedhe malee kanii asii siidhe akkasii namni sin hin jenne. Muhammad Rasulullah cal jadi kaat sitti manjiram barrakon ke chanin dhaggeeffatte anko waa'ee siilii akkaasu lakki dhaggeeffachuu sun taane kun waa'ee siilii akkaasuuf tun barbaadu waa'ee amantaa sanii akkaasuuf tun barbaadu waa'ee amantaa ortodoksii minaamin akkas akkaasuuf tun barbaadu gini amantii dhugaa wanta achi keessatti argite san isa akkanatti tun barbaadu maaliin inni kan dhugaa sanatti ani kana dhugaa hubadhe tanan jedhe sitti manjira tasgabbaayika La ilaha illallah Muhammad Rasul. Sitti manjiran dhaggeeffattu reeti. Amboolden fes qudus. Alhamdulillah kan. Okay. Ekko hiyya damatku shikun yala qatti. Ortodoksii keessatti siiliidhaaf sagadamaa sirrii miti kanaafan keessaa bahee kan biraammoo iyyatus mataa isaatti maal jedhee ani umna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa kootiin malee abbaatti kana manu eenyu islaama qofa. Islaamni siilii tokko itti amanullee hin qabu ergama tokko inni sagaduufillee hin qabu boca inni of fuuldura godhee sagaduuf tokkollee hin jiru rabbiin tokkicha wal ta'a malee kanaafan islaamummaa fudhadhe gabaabumatti yoo si galate. Okay, bocattiin amanu kanaaf inti islaamummaa fudhatte jechuudha sababiin isaa kanumadha. Garuu kiristaanii ለማንኛውም አንቺ ዝም ብለሽ አክሽን አትፈጀጂ ማለት ነው አክሽን ያ ይዘሽ ዝም ብለሽ እኮ እንትን ኢላህ ኢላላ መስኡታን ጀቱ ምጭዮንቱ ማልታድ አካሲ ወደ ተቀበሉት ሲሊ እንደገና ሀቢት ሲሊ እንደገናቺ አከፈዱ ሲሊ እንደገናቺ አሃንተ ወደ ተቀበሉት ካንኬሰን ኦዴሲቲ ካንኬሰን ኦጋጃለተ ደግሞ ሲፈንሺ ijoolleen jechuudha warri qayyarachuu barbaadan jechuudha amantiin kafana afankee walitti qabadhuuti kan kee barsiifadhu yoggaa barbaade ደግሞ kan kee meetas gabbaay baasi mee dinqinesh miciyontuun injetti malee waa hubachuuf himti siigalee namni akkaataa fuuraa citaa haasoo waan hubatu sittimu iyyuu dhaggeeffadhu kennaa nuti siidiidhaaf sagaddu garuu siidiidhaaf hin sagannu waaqayyoyyuu ergamoonni hundumtuu waaqayyoodhaaf aarsaa kaffataniiru aarsaa sanaaf immoo waaqayyo akka haboo gadeefitti hunduma isaaniitiif akka kabajne ta'uuf jirraati rabbii tokkotti dhugoomsiteerta rabbii tokko jettee bara bumaa wajjin xumurtee taate musliima kanaan booda inshallah ati dhiisi kan kee yoo sitti mane
himaratan bakka akka siili Miyuutii qabadhu dinqina isin jirtu baasi mamicayyoo tana. Laa ilaaha illallah Muhammadin Rasulullah mijoo maaltu keessaa dubbata bismillaahi. Aye. Asune ati ortodoksiidha miti? Yes. Wanta irra jiru quba qabda. Nagaa. Quban qabu. Alhamdulillah. Okay, ortodoksiin mana amantii keessattis haa ta'u mana isaa keessatti siilii gabaadhaa bitee mana isaatti fi bataskaana keessatti laxxafee too sagadaaf garuu matsaa quddusii keessatti boca kamiyyuu bocanii sagadinaa fi jedha. Eessaa fiddanii sagadduuf sin kana falaasama kan eessaa fide qeessin. Maaltu shaggare sikee amantee miti kan karaa deemte karaa si faga jeltu maaltu shaggare waa'ee kana keessatti ka deemtu. Maaltu shaggare si waanuma eeshi gaafi tokko si gaafa kennanaa deebista tasgabbiidhaan. Gaafi deebii qulqullummaa jette gaafa kee. Duraan dursee ati kana naa deebisii dhugaa waaqa haga xumuraa si dhaggeeffadha. Bas gaafi takka si gaafadha isheenis gabaadha. Deebisii kanaan booda keetitti ceena. Duraan dursee si gaafachuu barbaade achis ani waan barbaade na gaafadhu si dhaggeeffadha tasgabbiidhaan. No sagantaa koo na jala hin jijjiirin isan irra jiru na jala hin jijjiirin yoo si injijiru taa'een si dhaggeeffadha san booda kuma na gaafadhu rakkoon qabu bas gaafi takka si gaafadha. Nan gaafatee hin jedhe si eeyyamaan jiru isa si gaafadhe jalqaba na ati eenyu caaltee na gaafattare ani kas sin gaafanne afaan eenyu hiitee ati eenyu caaltee na gaafattati eenyu caaltee ati. Bayeera siili gabbaruu keessa bayeera sin caala. Alhamdulillah sin na caalta nama miidiyaa irratti beekamuu didde barammaati wanni ati miidiyaa kanarra teechu maal akka teessiif gala. Kaleessa musliminaa qabattee waan ittiin kadhattu habaaboo taap godhaa jedhan san isa siif kennamuu dide isaaf amma walitti gaatee as baatee kiristaanummaa gadi qabaatoo jirta malee homaa wanni irraa beektu iyyuu hin jiru si jammar kaleessa. Maafi fayyamasi. Ani duruu mun beekama. Habaaboo fi taap go'a jechuu qaanofteeti asirra teechi afaan banaa oolta sa'a 25 siif galee wanni asirra teechis tokkoffaan kana. Maaltu akkas jeekaa maaliif asitti teechee waan hin beekne asitti haasaa ooltaree sa'a 24 akkas jee baati saabii. Miyuutii qabadhu. Abeessirraa bareeda akkanatti yoo gaaffisi gaafadha. Haasuftu kan. Ilaa illalla uummata kana qoy magaalti dhaanaa. Siin deebisa bar kennaa. Siin deebisa bar ilala. Siin deebisa bar. Naan deebisinni miyuutii qabadhu taa'e amma miira keessaa bahi akkasitti haasofna. Akkanatti miira keessa galtee maallee adeemsita si gaafadhinaa deebisaan jirtu. Maal akkanatti hiite laa ilaaha illallah dubartiin takka bar safuu aadaa qabdi biyya keenyatti waldaadha. Maa sagalee gadi qabattanii. Fuudha eessa fuudha keessan kana caalana ijoolleen teenya kiristaanaan deemu tasgabbii qabdi jechuudha. Keessan akkatti nama arrabsan mee deemi bakka jirutti ilaali. Maaf akkasitti nama arrabsitasi. Bakka barumsi guddaa jirutti jechuudha. Dhugaan isaanii hoo ba'u jechuudha. Akkatti isaan nama arrabsan gadi qabanii ol qabanii ta'u. Hin beekna barkeessan immoo. Hoolota Itoophiyaa keessaa badan kara rabbii tokkichaatti haa deebi'anis kanaaf as taa'uu jirra waan asi gaafadhu naa deebisiidii maaliif sagaduun barbaachisa kitaaba irratti boca takkamittuu sagadinaa jedhaan siin jedhe. Hoolota badanii. Hoolota Israa'el keessaa badanii fan dhufee jedhee miti Yesuus nuti immoo hoolota Itoophiyaa keessaa badanii dhufne. Kanaaf waan asi gaafadhu naa deebisiidii. Hoolonni Itoophiyaa keessa badan eenyu faadha? Isin wanta hin taanetti warra sagaddan. Ati hoo maalitti sagaddu? Ani sagadu rabbi tokkichaaf sagada. Amma waan asi gaafadhu naa deebista moo naan deebisate muggutii dhumaa dhufte. Muggutii maaliif hin dhufe ani si gaafachuun dhufe gaafis si gaafachuu jedhu nan gaafate. Jetta wuqatiin qabdu kaa'u wuqatii qabaatte na gaafadhu jetta wuqatii waan hin qabneef nan gaafatiin jetta barammati. Ila sa'a 24 asumarra teechee si'ilii afsagaddan ijoolleen hedduu siif deebisaa jiran. Kanaas kana miidiyaa qayyara uti taap naa go'a jee sii ga'u na rakkoon qabu ishii habiibti ijoolleen hedduu waa'ee si'ilii gaafatta waggoota dheeraaf kanuma ajandaa godhatta. Si deebisanii jiraniif maal barbaadde ishii? Ishii siilii dhammaa sagaddu kitaabni sagadinaa boca kamiifuu jedha ortodoksiin maaltu shaggare kan itti deemte iyyuu hin beektuu gaafis gaafachuu hedduu nan gaafatin naan jette maaltu shaggare deemi bakka deemtetti dura qorannoo godhadhu keenya maaltu si dhibu kan deemteef hin beektu kan namaa haasofta gana.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ijoolleen ta'e kiristaana gaafii isinirraa qaba. Maal azalaa gootan? إيش مالا سيقوتي كان ندبيان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما كانت تيجي تقول دبرتين. يا ربي هاي وفين بونتو بونتو لا مو فين بونتو رسلا يا بيت أكم نجادم nagaa kotuma kana nagaa waaqa jiraataa siifaa ta'u fayyuma amantii killaa ta'u nagaa kot rabbittaa tol ati ortodoksii moo beentee maama amantaa kameeraa yuu keessan qabuan maal ati waaqeffataadha ishee jechuun ka barbaadetti sagaduu nan danda'an mirgan qaba waaqeffataas miti qeenxes miti waan barbaadan bargaaf deebii irra jirru argiteetu ergattee miti laa ani zim jedheetu manas goree gaafiif deebii irra jirtan amma nagayeeti garuu ani zim jedhee qeenxellee nan faarfaddaa hin sirballeeti yoo barbaades immoo ka barbaadanii hordofaan no amantiin bar isa siifi isa kadhattuu saniiti siifi waan rabbii kee jidduudha fakkeenya yoo rakkattee waan kadhattu waan yoo rakkattere yaa waaqa akkana naa godhi jettu namni ilmi namaa kamuu miti Itoophiyaa warri biyya biraatu amantiin qaban amantii hin qabu jechuun akkama ortodoksii moo beenteedha akkamitti amantii hin qabdoti Anomayyuu kadhachaan jiru amantii kamiyyuu hin qabu waan irra jiran immoo dhaggeeffachuu yookaan singaafachuu yookaan barachuun dhufeesi. Maali waa tokko waaqa kadhattu hin qabdu? Hin qabu siin jedheemi. Waaqan kadhachuu dhufe immoo iyyuu kan bijjiru yoo jiraate na barsiisisin jechuun dhufeemi maal taate ati? Jechuun yoo amantiin gammaa amantii tokkollee hin qabu jechuun akkam Itoophiyaa taate Itoophiyaan kamiyyuu amantii qaban. Obboleetti koo ilaali waan takka si gaafadhu ilaali waan takka amantiin qabdu jechuun keessatti. Nagaafatee isa si gaafadhe naa deebisi waan ajaa'ibaan nagahuu jira yeroo jalqabaa Itoophiyaa ta'e amantiin qabu kan jedhu. Ati amantii tokkollee hin qabdu ortodoksii miti beentee miti waaqeffataa miti ati maal amantii kee? Homayyuu miti amantii kam keessayyuu hin qabu amantii kamillee amanaa jiru yeroo ammaa kana keessatti amantii kamiyyuu hordofaan jiru na dhaggeeffadhu waa sitti maani amantii kamiyyuu hordofaan jiru amantii ka irra jirtu kanoo akkam amantii sirrii moo amantii sirrii miti ka jedhamu adda baafachuun dhufi amantii kee kanarraa kamtu dhugaadha kamtu immoo dhugaa miti ka jedhamu na barsiisi yoo amantaan kee dhugaa ta'e amantaa kee waliin deemna maal ati hin danda'u mirgan qabaa beeki amantii kamiyyuu kadhachaallee jiru hordofaallee jiru siin jedhe dhugaadha. Ayyee ishee amantii tokkollee hin qabdu ustaata bomaal jirtu ana jaayibaatu dhufe meeqoya oo jiraatanaa dubbatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mucaan nama afuraati kalaas mucaa qaame itti garagaleeyyu nama waaqessuu kanarra dhiisuu jetteeti. Ofiin boontu. Akkam jirta nagaa keedha? Nagaa kooti. Jechuun ati uumaan akka jiru ni amantaami? Uumaan akka jiru nan amanaa garuu uumaan jiraachuu isaati eessarraa ka'ee eessatti akka uumame maaliif akka uumame maalitti akka uumame ka jiru yoo jiraate xiqqoo ifa naa godha kanarraa hafeen beekuwan. Ishi gaariidha. Jalqabatti. Bakka siyaa'ee barachuu dhufuun waa tokko. Akkas. Jalqabatti obboleettii kiyya Rabbiin Qur'aana keessatti yeroo dubbatu ilma namaa wanni uumeefi akka isa waaqessaniif akkuma horii olii gad akka fiigan yookaan immoo akka horii dheedanii yookaan nyaataniituma galan osoo hin taane akka isa waaqessanii akkasumas yoo ajaja isaa guutan jannata seenaniif akkasumas immoo yoo ajaja isaa immoo didan jahannama seenaniif. Rabbiin ilma namaa kana gaafa uumu akka horii adiyyoo gad hin deefne jechuun alatti gad hin darbine maal godheen akka isaan karaa dhugaa baratanii yookaan immoo akka isaan karaa dhugaa qabataniif maal godhee nabiyyootaa fi raajota ergeen nabiyyoota jechuun akka Musee akka Yesuus akkasumas akka nabiyyoota kanaan duratti darban nabiyyoota baay'eetu jira maal godheeni karaa dhugaa anabicha akka waaqessaniif isaan waamaa jedhe. Isaan yaamaa jedhe maal akka godhaniif akka isa bichaa waaqessaniif tokkicha uumaa san akka waaqessaniif
Uumaan sunoo isa kami jennaan Rabbiin Quraana keessatti uumaa sana nuuf dubbatee jira. Uumaan sun isan dhalle, isan dhalanne, isan nyaanne, isa nyaachisu, isa obaasu, isa ofiin dadhabne, isa bara baraan jiraata kan yoomuu dadhabbiin isan qabannedha. Uumaan isa sana. Uumaan wanni inni ittiin uumaa ta'uusaa beekamu qalbiin namaayyuu ni beeka. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti wanni uumame tokko wanni jiru tokko waan jiraachisutu yookaan immoo wanni tolfame tokko waan tolchetu jiraatu beekamaadha. Fakkeenyaaf silkiin tokko gaafa hojjetamu silkiin kun masnaa yookaan bakka itti hojjetametu jira. Lafumaa kana kanatti silkiin lafaa kan hin dhufne maaltu hojjetee qaama hojjetetu jira. Kanaafuu samiin kun hojjetamaadha jennee amanna. Lafti kunis hojjetamaadha jettee amanta. Garuu akkasumas namnis immoo uumamaadha jettee amanta. Garuu qaamni uume tokko jira. Inni uume sun immoo uumaa tokkicha. Uumaan tokkichi sunoo maal godhe? Uumaa lafa uumee ka'ee fakkeenyaaf haati tokko nama deessee kaatee utuu harmas ittiin kenniin akkasumas utuu siyaanii waan ati ittiin jiraattuuf akkasumas utuu harmas ittiin qabin si dhiiftee hin deemtu. Rabbiin keessi uumee ka'ee kanatti lafatti sin gatu. Maal godhadhee karaa ati ittiin jiraattu waan ati ittiin jiraattu bakka ati dhayitu akka ati qajeeltullee siif kennee dabarfata sii galee. Kanaafuu Rabbiin kee gaafa si uumu akka ati wasa waaqessituuf si uume. Uumaan sun Rabbi isa tokkicha irkoo waan hundaa akkasumas Rabbii isa hin dadhabne isa hin nyaanneef isa hin dhugne uumaa waan hundaa sooraa waan hundaa sooraa yeroon siin jedhu razzaqaa kan nyaachisu kan waan hunda nyaachisu kan ofii isaatiin nyaanne kan waan hunda obaasu kan ofii isaatiin hin dhunne kan waan hundaaf hirkoo kan wayitti hin hirkanne uumaa waan hundaa kan ofii isaatiin uumamne uumaan inni si uume isa kana inni immoo maqaan isaa Allah jedhama yookaan immoo Rabbi jedhama. Uumaan sun eenyuun fa'aa uume yoo jette Yesuus Kiristoosiin fa'aa akkasumas Miikaa'eliin fa'aa nabiyyoota kanaan duratti darban anaa fi sillee kaasee waan mitiin tokkollee mitiin xiqqoon akkasumas wanni guddaa waan hundarra guddaa samii fi dachiin isaan uumamte. Akkas ofiin bantu gaafii qabdaa? Hayyee bareeda waan gaarii naan jette fudhadheera. Waa barachuun iyyuu faayidaa guddaa qaba. Maaliif yoo jette ilmi namaa tokko waa yoo barate waa irraa waa argata. Kanaafiyyuu waa barachuun barbaachisummaa guddaadha. Garuu waan gaaffii tokko kan hin qabu sirraati ammallee gaaffii si gaafadha. Gaaffii nan gaafati yoo jette immoo hin dhiisaa jechuudha. Gaafadhu waan ta'e gaafadhu. Hayyee gaafadhu naan jette galatoomi. Ilmi namaa gaafa uumamuu Rabbi tokkichatti amanaa jette eeyyeen dhugaadha. Rabbi tokkichatti amanaa namni kamiyyuu ni beeka jechuudha. Rabbi tokkicha. Garuu amantaa musliimaa keessatti yeroo kamuu hin hordofaa jechuudhaan amantaa musliimaa uummata Itoophiyaa jechuun uummata maalii jechuun nuti Oromoodha. Oromiyaa keessa musliimni ni jira jechuudha. Argaan ture jechuudha. Yeroo Oromiyaa keessa jiraachaa turretti amantaa musliimaa safuu beeka. Safuu beeka keessattuu waan jedhuu fi waan godhu hin ilaallataa jechuudha. Waan hojjetullee hin ilaallataa jechuudha. Har'a garuu lafa kanatti amantaa musliimaa yoo ilaalte maal irraa barachuun dhufa? Mee yaadi ati amantaa musliimaa tokkorraa fakkeenyaaf gaarii yoo baratte gaarummaa sana hojjettaa jechuudha. Har'a yoo musliima taate hoo maal irraa barachuun dhuftame? Mee itti yaadi amantii kana maaliin fudhadha? Ayyee gaariidha. Ayyee siif deebisa inshallah. Jalqabatti namni amantiidha namatu amantii sanaan madaalama malee amantiin namaan hin madaalamu waan si galuu qabu. Nama baay'eetu jira. Fakkeenyaaf duuriyyeen ni jira, hattuun ni jira, baalageen ni jira. Garuu amantii miti. Amantii miti kan akkana isa godhe. Tokkoffaa irratti warri ati haasaa jirtu ofii isaaniitti iyyuu amantii faallessaniiti. Amantii faallessaniiti. Amantii faallessan gaafa siin jedhu amantii akka amantiitti jiraachuu didanii yaada mataa isaaniitti jiraatan. Fakkeenyaaf maatii tokko keessatti adabaan guddifamee kan gadi ba'ee hanna jammaru hin jiru. Ofiin buntu hin jiru. Adabaan abbaanii fi haati guddisanii gadi ba'ee magaalatti galee hanna jammara. Sirriidha. Namatu amantiidhaan madaalama. Amantii isaatu akkanaaf amantii isaa kana hordofe jenna malee amantiitu akkana isa godhe jennee amantii nama sanaan hin madaallu sii galee. Fakkeenyaaf namni tokko yoo gaarii ta'e waan amantii sana itti ajajee jennaan. Gaafa inni hamtuu hojjete immoo amantiin sun hamtuutti ajajamu maali jenneeti amantii sana qoranna. Garuu amantiin waan hamtuutti hin ajaju. Amantiin Islaamaa keessatti fakkeenyaaf jecha gaarii waa'ee dubbii irratti ijoolleen miidiyaa kanarraa dubbii dubbatan waan hin taaneef waan fokkataa dubbatanii fi hojjetanii waan tokko tokko qorraa si baasa. Fakkeenyaaf waa'ee dubbii keessatti Rabbiin suuraa Baqaraa keessatti waquluu linnaasi husnaa jedha. Ilma namaatiin waan gaarii bichaa jedha.
ilma namaatiin waan gaarii bichaa jedhaa jedhee nu dubbata. Akkasumas suuraa suuraa Shu'araa natti fakkaata. Hatta yeroo daawaa guutullee yeroo kaafira yookaan immoo warra namanne suwaamtullee wad'uuhum billatii hiya ahsan jecha gaariidhaan yookaan immoo akkaataa gaariidhaan isaan yaame jedha. Akkasumas Rasuulli sallallahu alaihi wasallam intana ani wannin ergameef akhlaaqa guutuufan ergamee jedha. Akhlaaqa guutuu jechuun haala gaarii tolchuufan ergamee jedha. Haala gaariitti ajaju yookaan immoo haala gaariitti gadhaabuufan ergamee jedha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jireenya isaa keessatti nama arrabseen beeku namallee miidheen beeku. Warri duuriyyoonni yaada mataa isaanii inni kaan miidiyaa guddifachuudhaaf inni kaan haala guddinaatiin wal qabatee inni kaan immoo haala obbolummaa haala hiriyootaatiin wal qabatee duuriyyooman malee amantii miti. Amantiin gaaromuutti ajaja. Keessa bahee waa'ee wal arrabsuu bira darbee Rabbiin Quraana keessatti waliin arrabsinaa jedhee dubbatee ka'ee maqaan namaa dubbachuuniif akkasumas wal arrabsuun kabajaa walii balleessuun foon walii nyaachuu eega jedhee xumuree ka'e. Bakka biraatti immoo maal jedha beekte keessa kutee walaa tasubbu alladhiina yud'uuna min duunillaahi fayasubbu al-aduwwan bighayri ilmin jedha. Warra waaqeffamanuun arrabsinaa jedha. Warra Rabbiin gaditti waaqeffamanuun arrabsinaa waaqa isaaniiyyuun arrabsinaa jedha. Si galee? Akkaataa barsiisuun maluun barsiisaa malee hin arrabsinaa jedheen hojjeta. Kana amantiin Islaamaa nagaa ajajuuf akkasumas akkaataan waan baalagee irraa dhabuu keessatti warra biyyaa sana warratti dubbatte sun amantiitti bulaniiti. Garuu warri duuriyyoonni miidiyaa kanarraa tarii waan hamaa arguu dandeessa. Garuu amantiin nama sanaan hin madaalamu. Amantiitu nama sanaan madaalame osoo hin taane nama amantii gaarii nama amantii akka amantaatti deemitu amantiitu isa ajaje jennaan. Garuu gaafa inni duuriyyoomu maal jennaan amantiin kun kanatti ni ajajaa jennee amantiin kun yoo kanatti ni ajajne duuriyyummaa mataa isaatti ba'e jennaan. Si galee? Hayyee galatoomii dhuguma kee jette amantiin yoomiyyuu namaan hin madaalamu. Amantiin amantuma isaatiin hin madaalama dhugaadha. Dhugaa dubbachuu fi amantiin waanuma gochaa isaatiin hin madaalama malee nama kamiinuu hin madaalamu. Hayyee kana irraa hubadheen jira. Fakkeenyaaf amantii tokko gaafa amantu ati. Faayidaa isaa yookaan bu'aa isaa argitee amanta. Amantaa tokko gaafa amantu yookaan wanna tokko gaafa gara yaada foon keerraatiin gara hafuura keetitti fidattu lubbuutti gaafa kaawwattu. Wanti sun boruu koof naa ta'aa jetteetu itti deemtaa jechuudha. Wanti sun boruu koof naa ta'uusaa hoo fakkeenyaaf amma ani duraan amantaa pheenxee keessan ture jechuudha. Duraan amma garuu dhiiseen jira jechuudha. Dhaggeeffadhu. Duraan garuu dhuguma nan ture keessa. Amma garuu amantaa kamittuu sagadaan jiru. Saboorummoo waaqatu beekaa jechuudha. Kanaaf yoo amma fakkeenyaaf amantaa pheenxee keessatti yeroon duraan amanaa ture ija namaatiin wanta argisiifamu yookaan har'aatti wanta ta'utu jira jechuudha. Dhaggeeffadhu. Wanti ta'u immoo iyyuu isuma namni kamiyyuu arguudha jechuudha. Fakkeenyaaf amantaa musliimaa keessatti anama amantaa kana fudhachuuf maal irraa argee yookaan maal irra dhaabadheen amantaa kana fudhachuu danda'a yookaan amantaan kunoo maal na gargaara yookaan immoo amantaan kunoo anaatiin yoo dhukkubsadhe na fayyisuu danda'a yoo cabaan tokko cabe fayyisuu danda'a akkami isa kana maal irraa argeetanii yoo itti fudhadhee amantii kanatti sagada. Ayyee xumurattee? Jalqabatti kanatti dubbattee faayidaa maaliitiifaan amantii kana fudhadhaa yookaan immoo amantiin tokkoffaa kan fudhatamu faayidaadhaaf jette. Eeyyeen faayidaadhaaf. Faayidaan inni fudhatamuuf immoo inni tokkoffaan faayidaa lubbuutiif. Faayidaa lubbuutiif. Faayidaa lubbuu jechuun lubbuu ofii jahannamarraa tiksuuf. Lubbuu ofii akka maal gootuuf akka jahannamarraa lubbuu kee tiksuutuuf. Faayidaan isaa immoo maal argattaa? Eega lubbuu kee jahannamarraa tiksitee kaate yookaan abidda barabaraarraa eega tiksitee kaate. Jannata kan wanni barbaadamu wanni qalbiin namaa hawwitu guutuun isaa achi keessa jiru argachuuf jecha yaani faayidaan ati amantii kana fudhattuuf sanaaf. Isa immoo namni pheenxee keessatti fayyaa waan arginu waan baay'ee argine. Raasimoon beektaa ofiin boontu? Nan beeka hundaayyuu nan beeka amantii hundaayyuu hordofaan jiraani beeka kallattii. Ayyee raasimoon beektaa yaani raasimoo samiilli isaa hidhamaa sana dhiifama naa godhe. Nan beeka. Ayyee namni sun pheenxeedhaami? Faarfataadhaami? Waaqayyoon maaliif isaan fayyimne innoon faarfata? Innoo naafa diriirsa jedhanii amantu maaliif hin fayyine raasimoon?
Guyyaa kakuu isaatiin Ina manni? isa sana kaan ilaala amma Ayyee gaarii. Ayyee amma kana bira darbe. Kana bira darbe. Ayyee warri Hindoozim fakkeenyaaf sa'a waaqessan. Sa'a waaqessan. Sa'a ni beektami? Loon ka ilmatan kana jechuudha. Loon ka ilmatan kana waaqessan. Yoo isaan amma fakkeenyaaf sa'a kana si biratti sa'a kana yaa sa'aan nanati waaqa kootii naaf taasisi jennaan wanni sun fatanaadhaaf yookaan mokkoroodhaaf ta'e ati sa'a sana waaqa jettee amantaa? Sa'uma duraan ilmachaa turte kan. fakkeenyaaf sa'aan suni bu'aan argisiisa fakkeenya laala amma bu'aan ilka biyya lafaa qofa miti dhaggeeffadhu. Lubbuuf illee bu'aan ni jira nan beekasa san lubbuun bu'aan ni qabdi dhugaadha gaafa ilmi namaa lafa kanarraa deemu kan facaase san haammataa jechuudha namni kamiyyuu jechuudha ka asumatti keewwate sanii gaafa deemullee fudhataa jechuudha yaa ta'u eeyyani saani suni faayidaa isheen dhala namaaf qabdu lubbuu kee faayidaa qabdi yoo foon kee faayidaa qabdi yoo kan jedhamu garaagarummaa amma fakkeenyaaf lubbuu foon gidduu jiru ni beektaa jechuudhaati ni beektaa bakka kanatti garaagarummaa isheen faayidaa siif kennite taanani dhakaattu ni amana namni jechuudha dhakaattu ni amana ni beektaa waaqeffata Ayyee barsiisaa hamdi baga nagaan dhuftanii fuduula kiyya yookaan guddisuu natti fakkaachaa jira. Utuu dubbattanii gaarii. Isin irratti hin dubbadhu. Ayyee yaa ofiin boontuu keenya jalqabatti waa tokko siibsuu barbaada. Waa'ee waa fayyisuutiin wal qabatee warri waaqa tolfamaa waaqessan fakkeenyaaf intanaas fudhadhu Allah. Tunan dubbadha guutuu isaas Allah hin buuneedha jirtu. Ayyee warri waaqa tolfamaa waaqessan warri isaa waaqessanis tarii fayyuu danda'u. Waan sana jedhaniituma yaani baay'ee waa'ee fayyinaa Itoophiyaa keessattuu waan adda addaa gaafatu. Warra raajiidha jedhee duraanii raajaa ture warra namni harka kootti fayyaa ture jedhee haasaa turerra warra yeroo islaamummaa qabate wallahi yaaduma koorraan jedhaa ture malee nasiiba narra bu'e wanni kun naaf ta'a jedhanii amananiif ta'eef malee takkaa waan tokkollee argeetti himee hin beekuu jedha kan jedhutu jira. Ayyee gaariidha. Eega fayyina ta'e maaliif fayyinni inni namni jaamaan akkasumas duudhaanii fi naafti kan dhalate maaliif hin fayyini? Maaliif kan kaleessa afaan dide jedhamee torbaan tokko reef gaa'ee dide jedhamee maaliif fidamee fayyifama? Maaliif inni duraan duudhaan dhalate maaliif hin fayyifamne? Akkasumas kan lukkisaa naaf akka raasimootiif akka nama garii warra lafaan daa'imaa lallabatu san maaliif warra sanan fayyinu? Fayyina fiilmiidhaan fayyinni qaamaa jedhamu waan fiilmii ittiin dalagamudha. Waan ittiin fiilmii dalagamu akka ati dhugaarraa fagaatte waan ittiin godhamudha. Arrasii deebi'a. Fayyinni maqaa fayyinaatiin maqaa seexana baasuutiin deemu fayyina osoo hin taane fiilmii namni ittiin dhugaarraa fagaatu. Inni tokkoffaan ittiin si nyaachuuf. Maaliif jennaan fakkeenyaaf namni tokko seexaniin namatti taphatti baay'ee seexaniin namatti taphatti. Ayyee muslima seexanni qabaa. Cherchi yeroo dhaqee guutuun biyyaan kokkofa. In kokkofa guutuun biyyaa. Muslima masjiida keessatti kufu takka arginee hin beeknu. Alhamdulillah. Maaliif jennaan bakka sanatti waan sanaan guutameef. Muslima keessatti takka namni yaani masjiida keessatti nama kufu argee hin beeku baay'ee. Wallahi argee hin beeku. Hin qabnu baay'ee nu seexana hin qabnu. Bakka sana wanni seexanni itti heddummaatuuf jaratu waan seexanaatti qalbiin isaanii hidhamaadha. Inni dhaquu waan seexanaatti qalbiin isaa hidhamaadha. Inni bira dhaqamus seexanatti qalbiin isaa hidhamaadha. Kanaaf seexanni akka feete gooti. Waaqeffataani gaafa isaan waattuu ulanii seexanni itti keessaan baatu ni baati bara. Hindoozimiin seexana hin baasan hin baati. Muslimni illee wallahi quraanatti qaree baasa hin baati hin fayyas. Laakiin nuti kanaan hin madaallu amantii. Amantii wanni nuti ittiin madaallu maal waaqessuutti amantichi nu ajaja. Eega itti nu ajaja immoo seerri inni kennu kun seera rabbiiti moo seera ilma namaatiifuu ta'u. Seera rabbiiti wanni inni kennu kun jennee gaafa madaalla sii galee kan nuti ittiin madaallu waan amanticha keessa jiruun madaalla malee fayyina qaamaatiin miti. Nu biratti by the way namni dhukkubsatee fayyuun isaaf gammachuudha. Maaliif jennaan gaafa dhukkubsatu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni tokko gaafa dhukkubsatu isaaf ajriitu barreeffamaa nuun jedha.
Gaafa fayyullee ajirii barreeffamaa jira. Fakkeenya hadiisa tokko keessatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam amriin muuminaan ajaa'iba gaafa qoraattiin tokko isa waraanayyuu ajiriin isaa barreeffamaa jira. Yoo rakkate in obsa ajiriitti argata. Yoo dhukkubsate in obsa ajiriitti argata. Yoo fayyemmoo alhamdulillah jedha ajiriitti argata. Kanaafuu muslima biratti dhukkubsachuun fayyuunis waan rabbiin biraa dhufeedha jennee amanna. Fayyuudhaan waan madaallu nuti. Fayyuudhaan waan madaallu. Amma fayyisaa jira. Rabbiin keenya fayyisaadha jennee amanna. Isa mana kan fayyisu hin jiru. Haa ta'u garuu seexanni muudii itti qabataa jirti warra waldaa dhaqee kukkubsanatti. Ayyee nan dheeresse xumuri itti fufi. Gaafadhu gaafii kee. Hayyee galatoomi sirraa hubadheera yoo guutummaan guututti illee fudhachuu baadhe sirraa hubadheetan jira. Dhugaadha amantiin kamiyyuu akkuma ati jette kana amantiin akka abbaan isaatti fayyadamedha jechuudha. Amantiin kamiyyuu hin fayyisallee hin cabsallee dhugaadha. Amantiin akkuma abbaan isaatti fayyadamedha jechuudha. Inni kunillee naaf gala hin beekalleeti. Yaa taatu amantii kami keessattiyyuu amantii iddoo kamiyyuu yoo deemanii fakkeenyaaf musliima keessallee deemii, qeenxee keessallee deemii, ortodoksii keessallee deemii, waaqeffataa kam keessattuu deemi. Amantaa namaa ibsa maal kennita gabaabsi maama amma ati gaaffii gabaabsi gaafadhu namni akka waan waa dhageeffataa jiruutti nadhabaa bara. Amma ati islaamummaa irraa gaafachuu barbaaddaa kana jedhi gaafadhu waa barii bayi. Yookaan gaaffii si haa gaafatan isa malee waa biraan haasa'in kalasin gaamamayee. Ayyeesh galatoomaa cufeen jira ayyee. Laala hin cufini. Gaafadhu gaafii waan si ta'e gaafadhu. Laali ustaada waa sirra isaaf. Amantiin hundi ni fayyisaa qeetu sani amantiin tokko ka fayyisu hin jiru. Islaamummaatu qalbii namaallee fayyisa. Fakkeenyaaf warra diraamaa hojjetan warra biyya kee Itoophiyaa keessa bakkoota hedduutti fakkeenyaaf dokumeentarii yaabaa hojjetan yookiin warra fiilmii hojjetan jaaman malee warra amantii miti. Amantiin kan nama fayyisu dhukkuba qalbii, dhukkuba qaamaa Rabbi subhanahu wa ta'ala si fayyisa. Garuu immoo amantiin kan si fayyisuu danda'u, kan si fayyisu islaamummaa malee hin jiru. Rabbi tokkicha qofaa si fayyisa. Fayyinni qaamaa Rabbi si fayyisa bakka hundattuu. Ammoo sababaaf uummata san bira si fayyisuu danda'a. Garuu fayyina qalbiidha islaamummaa keessa malee bakka biraatti hin argattu. Tolee yoo islaamummaa qabaatte malee fayyina qalbii yookiin kabaro jannata ittiin argatan hin argattu. Ammoo qaama Rabbi si fayyisa bakka barbaade mokkoraa si fayyisuu danda'a. Amantiin hundinuu nama fayyisaa yaadne jiru dogoggora. Rabbi subhanahu wa ta'ala mokkoraa keessatti sii gartee paastara bira dheeyitee mokkoraaf Rabbi si fayyisa. Akkuma Ustaaz Marzuuq reefu si kaasee ture warri horii gabbaru hindiizimii warri hindiizimii hantuuta fa'aa warra gabbaruu jira. Warri sunilleen hantuutaan na fayyise jedhanii yaadan. Garuu kan isa fayyise eenyu Rabbi subhanahu wa ta'ala mokkoraaf Rabbi subhanahu wa ta'ala ni mokkore isaan musanuu jechuudha. Kana malee amantiin hundi nama fayyisaa jechuun dogoggora guddaadha. Rabbi tokkicha qofatu nama fayyisa. Ana inni fayyisu inni dhukkubsus anadhaa jedha Waaqayyoon. Waaqayyo sadii nu fayyisaa jedha ammoo kiristaanonni amma jiran kun. Waaqayyoon ammoo ana qofatu fayyisaadha. Ana malee kan Waaqayyo kan biraa jiraaree jedha. Tole kanaafuu Waaqayyo tokkicha malee wanni nama fayyisu qaamni biraa kan nama fayyisu hin jiru. Amantiin hundi nama fayyiftu. Jireenya barbara amantiin hundi namaan kennitu. Tole akkasitti hubadhu siin jenna. Gaaffii qabaatee gaggabaabsii gaafadhu. Ustaaz Marzuuq itti fufa. Laa rakkoon qabu dhiiseen jira bakka nama biraatti darbaa bakka isinii gadhiisa. Dhiifama waliin. Guyyaa biraa yoon gaaffii qabaatti gabaabsii gaafadhu jechuu siiti malee dhiisee jechuu siiti gabaabsii gaafadhu ibsa osoo hin taane gaaffii gaafadhu siin jette. Laa nama ibsa kennaallee hin jiru beeki ammani amantii kamirrattuu ibsa kennaa hin jiru nama gaaffii gaafachaa hin jira. Kamirrattiyyuu gaaffii gaafachaa hin jira maaliif yoo jette ibsan itti kennuu hin qabu himeen jira jalqabumarraa kaasee jechuudha. Amantaan kamiyyuu akkuma ammatti jette siniin jedhe sinitti himee hin jira jechuudha. Amantaan kamiyyuu akka abbaan qabu jette. Gaaffii afaanii waan si gaafadde naa deebisuu qophii dhaabballeetii ta'e qaali. Hayyeetti fufi waan hin beeku taanaan siin deebisa rakkoon tokko hin jiru. Waaqayyoon si uume Waaqayyoon kii ni dhalatettee ni yaadda? Waaqayyoon koo na dhaggeeffatu Waaqayyoon koo qaamni si uume ni dhalata. Waan dhaggeeffadhu hafuuraan hin dhalata. Hafuuraan hin dhalata hin du'alleeti. Dhaggeeffadhu amanta dhaggeeffadhu sittiin hima.
Inni kun immoo iyyuu eenyu kan yoo naan jette ani isa kanallee waa amma irraa baradhe ishee kana xiqqoo sii deebisa yoon dogoggore immoo iyyuu irraa hin dhiisa jechuudha. Maaliif amantaa kana keessa illee galuun barbaadu? Amantaa kana keessa illee galuun barbaadu. Tole Waaqayyoon si uume ni dhalataa jechuudha. Waaqayyoon si uume akkuma keetitti dhalataa jettee amantaa akkuma kiyyetti qaama saalaa kan dhalatetti yaadda. Isa kana anamma kana yoon siin jedhee gadi fageessee sitti mee sii galuu danda'a akka yaada kootiitti. Fakkeenyaaf amma hin dhalata yoon jedhee dhiise garuu anaafatti amma wal mormii taati. Kanaaf jedhee tani wanna kana itti seenuun barbaanne anamma. Wanna kana itti seenamu yaa obboleettii yoo waaqeffatuu taate Waaqayyoon dhalatu jaamanii amanama. Waaqayyoon dhalatu hin argamu jaamee amana. Yoo kiristaanummaa keessa dhufte Waaqayyo hin du'u jedhee dubbata macaafni. Waaqayyo hin dhalatu jedhee dubbata. Tole ati amantiin kee maalidha? Amma amantii biraa baafatte moo naan galle baran? Ani himeen jira duraan amantaan pheenxee ture jedheen jira. Ammallee iyyuu xiqqoo ittiin fayyadama garuu irra hin jiru. Amantaa kamiyyuu amma itti fayyadamaa hin jiru. Amantii duraan ture immoo amantaa pheenxee ture. Pheenxeellee tureen kiristaanallee tureera waaqeffataallee tureera. Dhaggeeffadhu. Jalqabaanii waaqeffataa turan maatiin kan koo waaqeffataa turanii achi kiristaanummaatti jijjiirratanii kiristaanummaan illee ta'uu dide jennaanii pheenxeetti deebi'anii jechaadha. Isaan pheenxeetti deebi'anii maal jennaan? Tole hayyee maal jennaan ta'uu dide mee akka warra keessan jedhanitti maal jennaan ta'uu dide? Maaliin madaalee jennaan ta'uu dide? Amantiin isaan durarraan amananii waaqeffataanii noormaal qabeenya biyya lafaan malee hin ta'u. Normaal kaanirra immoo iyyuu waaqeffataa saniyyuu wayya. Amantii kamirra iyyuu yoo siin jedhee jechuudha. Maal madaalanii jee bara laala fakkeenyaaf fakkeenyaaf sababaan itti kiristaana hin taane hin qaba sababaan itti waaqeffataa hin taane hin qaba sababoota hin qaba fakkeenyaaf yoo na gaafatte maaliif ani musliimoonni hin ta'e sababa hin qaba. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha irratti na uume irratti hin jiraatu jira. Atillee musliimummaa irratti uumamte irratti dhalatte. Garuu situ guyyaa keessa abbaa keetii fi haadha keetii jiran malee musliima irra dhalatte haa ta'u amma an sababan hin qayyadamneef hin qabaan. Ati sababni amantii islaamaan fudhanneef mee maali? Amantii amantaa musliimaa jechuun beeka malee amantaa musliimaa yeroo dhiyoo keessatti dhufee jedhama akka seenaan dubbatutti amantaa musliimaa waggoota 600 asitti dhufee kan jedhamu haasaa dhagaa waan ta'eef amantaan kun dhugaa ta'uu maalirratti hubadheen amantaa kana fudhadharee waggoota 600 asitti seenaan sun dhugaadha ta'e adda akka keetitti. Amma seenaan sun dhugaa ta'uu baatullee ani kanaafuu gadi fageenyaan isinirraa barachuun dhufee miire. Fakkeenyaaf akkana jedhanii amanan Oromoon gaallaadha jedhanii nu arrabsan manni biraa fakkeenyaaf gaallaan biyya Itoophiyaa kana ni dhuftee bishaan keessaa fa'aa argamtee jaamee seenaan barreeffamee jira. Gaallaa jedhanii maqaa nu arrabsanii nu barreessanii jiran. Seenaan kun gaallaan tuni Oromoon tuni gaallaa jedhamtee biyya biraatii fa'aa dhuftee jaamee akka kitaaba maarree sanfaa keessa barreeffamee jira. Tole kitaabni kun amma ati dhugaadhattee yaaddaa seenaan tun? Seenaan sun an dhugaa ta'uu isaallee hin beeku qorannootiin gadi fageessee. Dhiifama ijoollee teenya. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Aboo ijoollee tanaaf wanta barreessaa ooluun hin dadhabe. Ijoollee teenya mana tiibeessoo jettan achi keessaa na darban deebi'uu hin danda'u. Mee screenshot godhee poostii godhuu deebi'uu hin danda'u. Hoggaanan gadhawee keessaan seena jee xirig godheetuma alan na darba. Keessaan ga seena jee xirim godhee alan na darba. Mootii baanan na godhan ta'een beekan akkaan gartee na godhani. Nama na gaddarbees nagarree dhiiroo neetworkii xiyyaa je'eetiin bakka biraa seeni. Hunnoo asiin seeni. Asiin ni dalaga. Laal. Simbiloo kan ustaadha. An akkana godha muutii baana maal jette? Bilookidha. Simbiloo kan. Hin beeku ni mul'ata bare ni mul'ata. Hoggaaniin nama achi keessa jiru kan fireendummaa walitti qabnuuniin hoggaaniin akkana gaddawee seene harkumaa fi bilik godheetuma alan na darba alubattiin if arka. Gubbaa irratti bilook jedha laala. Bilook jedha bakka indiraa sanatti bilook jedha. Sagalee tanaaf duba yeroo isin darbu sana bilookii isin godhanii jira gubbaa irratti. Okay. Maal godhanii maal godhanii silaa. Ani asootti jira nargine bari. Bara inni xiqqoo rakkatee jira beektu egaa xiqqoo mariin itti jabeesse.
Yaa ani gaafuma xiqqishoota akka simpiliidha. Uliidhaan ragaa fiduu fi deemaa waan beektaa kommentaatoroota isaaniitirraa guututti gattarreessee kommentaatoroota adventistiidha. Akka isaan Yesuus hin jaan akka inni gartee jawsan osoo hin taane eenyummaa Miikaa'el isuu raasuudha jaanii akka isaan lafa kaayan fi hagarii hiikaa san akka kannanii fi waan san bakka sanirraa achi siquu hin barbaanne wanni sun gadi fagoodha. Tibeessoon ni beeka waan sanis sirriitti beekaa dhooysa bakka sanillee irraa sodaatarraa dheessa. Amma duraa unan gaafatin naan jee dide yoo jiraattan hin beeku ganama subii mana eenyuti sabboo ganama subii ka shaawaraan seena jee didee kote takka bishaan irraa tuqe bilbila kiyyuu jeetuma dam godhatee gaafa suni cal jee achumaan kute ganama subiidha. Ajaa'iba! Yoo dandeesse kan biraatiin dhaqa hubachiisaa yoo qabaattan keessoo kan biraa jijjiiraati hubachiisaa dhaqaa deema. Adabarra jira kaan qixaaxarra jira qixaaxa isaan fitan. Kanaafuu akkasiiti inshaallah obsa. Akkasitti maal akaata itti barreessa. Obboleetti wanni si kaasuu barbaade gabaabsee xumuraa. Seenaan barrooyte hundi dhugaadhaa miti. Seenaan barrooyte seenaa kijibaati. Seenaa kijibaatiif barraa'ee jechuudha. Islaamummaan jaarraa 17ffaa keessa Itoophiyaa gara doonii buufata doonii Daalaakii Maarreedha Jayilaan Maarreen seentee jechuun sun dubbii sobaati. Dubbii sobaati. Tolee akkuma Oromoon gaallaadhaa biyya tana Afrikaa taniin dhuftee biyya biraarraa bishaanirraa fa'aa argamtee jedhanii maqaa balleessanii waan adda addaatiin maqaa fokkotaadhaan kaasan akkuma san Islaamummaas maqaa balleessan. Maqaa balleessiidha malee Islaamummaan amantii namni yeroo san biyya fedhe yoo jiraate bakka fedhe yoo jiraate Islaamummaa namni irra dhalata malee amantaa alaa dhuftuu miti. Garuu Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yeroo ergamanii sahaabonni isaanii gara biyya Habashaa tana dhufan biyya Habashaa jedhamtu tana dhufan yeroo jaarraa san ta'uu mala. Garuu jaarraa sanidha. Garuu Nabi Muhammad eegala amantii muslimaatii miti. Isa dura nabiyyoonni hundinuu raajonni hundinuu musliimoota turan. Musliimoota turan. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa biyyoota hunda keessatti haga gartee ergamaa erginutti haga gartee qoomii san balleessinu hin taane ija. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa uummata hundattuu qoomii ergaa isaa ergata. Oromoo keessaa illee biyyoota Afrikaa kana keessaa illee ergee jira. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti nutti hime namoota waa xiqqoo ergamoota waa xiqqoo malee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ergee jira jechuudha. Saniifuu ergamoonni amantiin Islaamaa durumaan ilmi namaarra dhalata malee waan guyyaa keessaa dhufee miti. Nabi Muhammad amantii Islaamaa hin hundeessine hundee isaadhaa miti. Nabi Muhammad ergamoota keessaa namuma tokko malee hundee isaa amantii muslimaatii miti. Amantii Islaamaa kan namni irra dhalatu agartee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Nabi Aadam irratti uume jechuudha. Siigalamii ofiin boontu. Eenyannaa galee jira galatoomi ibsaa dhugaa rabbii galatoomi xiqqoo ishee garuu dogoggorri ati qabdu oromummaa fi amantii walitti gonkumaa hin fakkeeffamu. Gonkumaa maaliif yoo naan jette oromummaanii dhugaadha namaan darbii barreeffamti jechuudha. Oromummaan ni beekna hundi keenya iyyuu waa oromummaa gadi fageessaan namni hin beekne hin jiru jechuudha. Oromummaan seenaadha moo seenaa miti san? Eeyyani yaa ta'uu amantaa dhaggeeffadhu amantaan quraan jalqaba bahirraa dhufee as gahe malee seenarraa miti jechuudha siifaa galtu waan analisi. Wanni si himu jiru seenaan mana barumsaatti ati barate sun seenaa sobatti islaama irratti hijiba kaayanii siin jedhe. Nabi Muhammad ammoo eegala amantii islaamaatii miti yookiin bu'uuree isaa amantii islaamummaa tanaatii miti. Islaamummaan namatu irratti uumamaa boontu ofiin boontuun ta'eetulleen amantii islaamummaa irratti uumamtee isarra dhalattee rabbi isa irratti uumee siin jechaa jira. Maaliif Nabi Muhammad kagartee jaarraa 17ffaa keessa kan ergaman ta'e Nabi Muhammad ergamaarra nama tokkodha siin jedhe. Akkuma Abrahaam ergame akkuma Museen ergame ergamaarra nama tokko. Isaan alayhi salaam kan Yesuus Kiristoos jedhamu islaama barsiisaa ture. Islaama barsiisaa ture. Walee islaama jechuun rabbiif butamuu jechuudha. Rabbiif ajajamuu jechuudha. Museen rabbiif ajajamaa ture. Abrahaam ajajamaa ture. Namni islaama jechuun nama rabbiif ajajamu jechuudha. Fakkeenyaaf iyyoo boqonnaa 22 lakkoofsa 20 takka yoo dubbiste afaan Hibruutiin maal jedhaa? Aslim jaa gara rabbiif butamuudha. Sigaleemi rabbiif butamu harka gara waaqayyootti of kennu fedha kee osoo hin taane fedha waaqayyoo barbaadu akkuma Yesuus Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti ani fedha koo osoo hin taane fedha abbaa koo isa ergeetiin barbaadaa jedhe. Namni fedha waaqayyoo barbaadu islaama. Yesuus Kiristoos sagadaati illee ture.
Maatota boqonnaa 23 lakkoofsa 26 lakkoofsa 39 irratti sagadaa ture. Pireed sagadaa ture. Kanaafuu namni sagadu musliima. Bareeditiyya. Yohaanis boqonnaa 4 lakkoofsa boqonnaa 4 keessatti maal jedha? Isin waan hin beekne sagaddu. Nuti garuu waan beeknu sagannaa jee Yesuus afaan isaatiin dubbatee. Tole kanaafuu namni sagadu musliima. Yesuus musliima ture. Abrahaam musliima ture. Akkasuma Museen musliima ture. Museen seera ba'uu keessatti maal jedha? Gara Makkaa deemaa ture yookiin hajji pileegiriim godhaa ture. Hajji godhaa ture jechuudha. Tole isaan hundinuu musliima. Dhaga'uu jirtaami? Dhagahaan jira garuu Yesuus musliima jecha jedhu xiqqoo ishee waan keessa jiru ni beekta na himuu dandeessa yookaan naa fiduu dandeessa Yesuus musliima ta'uu isaa. Ani kanan beeku Muhammedutu musliima malee Yesuus musliima ta'uu isaa hin beeku. Yesuus kan dhufellee fooniitiin biyya lafaaf ergame jedhama. Akkan baradheetti illee jechuudha. Yaa taatu anamma amantaa pheenxee keessa illee si galchuun barbaadu. Maaliif yoo jette amantaa pheenxee galchee yeroo keenya nyaataa siin jedhu. Afaan haasawaa kee deemannaa qabi. Wanni ati baratte suni barsiisa mana kiristaanaa yookiin waldaatti baratte malee barsiisa macaafaan baranne. Barsiisa macaafaa irraa wajjin haasawuu dandeenya ammarraa jechuudha. Barsiisa macaafaa irratti Yesuus Kiristoos nama foon uffatee jedhama. Jechi foon uffatee jedhu macaafa keessa hin jiru. Jechi foon uffatee jedhu iyyuu hin jiru. Durarratti Yesuus nama foonii ta'e jechuun ati akkuma boontuun nama foonii ta'e nama foonii ta'e jedha malee foon uffate hajuu iyyuu hin jiru. Jecha kana yeroo hedduutti fayyadaman. Garuu Waaqayyo foon hin uffatu ammallee akka macaafaatti fakkeenyaaf tokkoffaa Yohaanis boqonnaa 18 boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti namni takka Waaqayyoon argeen jiru jedha. Akkasuma maal jedha Waaqayyoon namni fakkaattii illee hin qabu. Yesuus fakkaattii qaba ture. Waaqayyoon maqaan isaa namni biraatiif hin kennu. Yesuus Kiristoos maqaa Yesuus jedhu kanaan nama hedduu yaamamaa ture. Akkasuma Waaqayyo hin mul'atu hin du'u jee dubbata. Tokkoffaa Yesuus boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo hin du'u jee dubbata. Waaqayyo namni arge takkaan jiru jee dubbata. Yesuus argamaa ture. Kanaafuu barsiisni barsiisa ati baratte suni barsiisa waldaati. Malee barsiisni inni dhugaan inni macaafa qulqulluu kanadha. Waaqayyo hin du'u inni tokkicha jiraata bara baraati fakkaattii hin qabu jechuudha. Macaafni barsiisu. Kiristaanonni immoo wanni isaan fudhatanii Yesuus waaqadha nuuf jedhee du'ee nuuf jedhee garafamee jira. Yesuus Kiristoos takka isin jechuun garafama jedhee hin barsiifne. Barsiisa akkanaa barsiisee hin beeku. Yesuus irraa bilisa barsiisa akkanarraa. Si galeemi yoo agartee isin jechuun garafame hajuu taate ragaa isin jechuun du'e hajuu taate takka hin jiru wanni akkana jedhamu. Cubbuu addaam jecha Yesuus dhufee du'e jechuun tokkicha ilma isaa ajjeese jechuun Waaqayyo gara jabeesse jechuudha. Waaqayyo gara jabeessa miti. Siif galaa miti. Waaqayyo gara jabeessa miti. Badii addaamiif jecha badii abbaa akka abbaa guddaan kee yookiin abbaa guddaan kee balleesse jecha boontuun duuti yoo haja'um taate mootummaan kun mootummaan akkasii mootummaa cubbuuti jechuudha. Mootummaa cubbamaadha jechuudha. Si galeemi. Kanaafuu Waaqayyoon badii nama tokkootiif badii namni tokko hin gaafatamu jedha. Badii abbaatiif ilmi hin gaafatamini jedha macaafni. Kanaafuu wanni seerri jedhu macaafni jedhu hin jijjiiramu jedhee barsiise Yesuus. Kanaaf badii nama tokkootiif dhufee hin duune Yesuus. Hin duunelleedha. Waaqayyo kadhate kadhanni isaa dhagaameef. Akkuma Iyyoob irra jedhu namni qajeelaa yoo na kadhate nan dhagaafi jedha kadhata. Yesuus kadhachaa ture. Kadhas eeloo lama sabatiin iyyee kadhachaa ture Waaqayyo dhageef. Si galeemi afaan dhagoo jirtaan obbaleeti. Naagalee jira. Anamma beeku waa'ee Yesuus otoo odeessuu dhiisne baay'ee natti tola. Yesuus koo biyya lafaa nama tokko qofaaf hin ergamne sitti meen jira. Nama hundaaf ergame. Yaa ergamu kan illee nama hundaaf malee nama tokkoof hin duune. Sababi cimdii nama tokkoof hin duune. Nama tokko Anaaf hin duune yoo kasii hin Ibsa. laal eeyye ustaaz maal ta'e laal obboleetii jira. Waalaikum salaam. Banadhuun cufatini ustaaz kan naa yeroo takka banadhuun cufatini. Hayyee wanta nani si laal yeroo takka akki jedhe obboleetii tiya qaali Yesuus Kiristoos Israa'eloota qofaaf hin argame jedhe mun jenne. na dhaggeeffadhu Israa'eloonni sababii gadadamtoota ta'aniif gadadummaa isaanii keessa yookaan cunqursaa jala waan turaniif jedha malee Israa'el qofaaf yeroo takka qofa jedhe mun jenne Yesuus an kan erge warra akka hoolota kanarraa badanii mana Israa'el badan duwwaaf malee hin argamne jedhe mun jenne. Agartee waan Israa'eloonni sababii anammaa hin jedheera siin jechuu hin danda'u. Maaliif sababiin isaa raagaa waliin yoo dubbanni wayya. Obboleessa koo ibsa raagaa waliin wanti dubbannu dhugaa qulqulleessee fidaa jechuudha. Maaliif yoo jette anammaa Israa'eliif qofaa ergame jechuun inni Israa'eliif qofaa ergame taanaan Itoophiyaan maal gochi pheenxee taatire hin fayyadu jechuudha. Kana jechuun dogoggora guddaadha. Akkuma ammatti na dhaggeeffadhu ibsaa.
Laale Walaa akkuma suma amma afaanitti yeroo takka na yeroo takka dhaggeeffadhu. macaafan Na beekni miti dhaggeeffadhu. ilaala gaa na dhaggeeffadhu yeroo takka akka wal jala wacuu hin taane maali beektaa si dhaggeeffachuu keetillee nin jaaladha haasoo bareedaa haasoo jirta ulfaadhu galatoomis jechuu barbaade garuu haasoo walitti dheereessuu nu jalaa ta'a waan ta'eef macaafni jarri beentee amanuuni ragaan ta'u jarri isaan amanuun ragaan ta'u isaan nuuf ergime jaanii amanuun ragaan ta'u garuu ragaan haa ta'u maalidha macaafadha macaafarraa immoo baasee si agarsiisu tolee. Anamma Tole sitti mee asirratti jira dubbadhu beeki waa'ee amantaa si caqacaquullee hin barbaadu. Anamma waa'ee musliimummaa qofa si gaafadhe beeki ibsa. Amma waa'ee musliimummaa qofa si gaafadhe daqiiqaa takka barbaada. of hin boontu. Salaamu alaikum obboloonni Islaamaa hundi keessan. Ani of hin boontu xiqqoo of duuba si deebisuu barbaada. Nagaan siif haa ta'u dura. Ameen ameen siniif illaa ta'u. Xiqqoo of duuba si deebisa na ayyamtaa laata? Rakkoon tokko hin jiru. Ishee tokko reefuun tana waa xiqqoo dura hoggaanii seenuu nama na buusen beeku ani gaduma bu'een ture. Ani ammaan tana duraan beenteedhaan ture jette ammaan tana immoo amantii takka keessa akka hin jirre himaa turte akkasumame. Dura dhuguma pheenxeen ture amma erga biyya hambaa deemee mooyyuu amantii kamiirrayyuu hin jiru. Tole haadha koomee waan hin si gaafadhu pheenxee akkam je'anii seenanii akkam je'anii keessaa bahanme yoo maal jettee amantee itti seentee pheenxee jedhamuu dandeessaa yoo maal jettee gartee keessaa baate ati keessaa baate takka hoo firii taatee je'amtame mee amantii pheenxee tana akkam jettee seentee akkam jettee keessaa baatesaa ulaagaa ittiin seenan tattiin baan qabdi eebbifame. Hayyee gaaffii bareedduudha. Hayyee jalqaba pheenxee namni pheenxee amanu faayidaa pheenxee yookaan pheenxee maal akka godhu argee amanaa jechuudha. Yookaan immoo pheenxeen kun waaqa moo waaqa miti jedhee adda baafatee amanaa jechuudha. Jalqaba duraanii jechuudha. Kamiin immoo waaqa ta'uusaa argee duraan kaaseen ture jechuudha. Pheenxeen hin fayyisaa. Kamiiniyyuu amantaa kamiyyuu yoo deemtanii mana pheenxee iddoo kamiyyuu yoo deemtanii dammoo yoo argitanii jechuudha. Ani amantaa kam gargar baafachuufan amantaa pheenxee dhiise malee amantaan pheenxee tasgabbiillee qabanii jechuudha. Yoo ilaaltanii jechuudha. Amantaa musliimallee hedduu nan jaalladhaan. Jaalachuurrallee darbee hagaa amanuutitti hagaa shaadaa qabadhuutitti illee gaheera jechuudha. Maaliif sababa jaalachuurraan kan ka'e jechuudha. Garuu hoo amantaan pheenxee hin fayyisa. Jaamaa hin argisiisa. Naafa ni utaalchisa ni beektanii jechuudha. Argaallee jirtanii yoo hin arginillee raaga qabatamaa miti jettanii kaboorga nama walitti argisiisnudha jechuudha. Garuu hoo amantaa musliimaa keessattoo kam argin amanaa isa kamtu sirriidha jedhin amanaa jedhin gaafadhe. Gaafiin kiyya xiqqeessira. Gaafiin kiyya siif hin galle haadhoko. Ani gaafiin kiyya gara amantii islaamaa ta'i siin jechaa hin jiru. Maaliif hin taane siin hin jenne amantii islaamaa amantii pheenxee tana duraan pheenxeen ture amma immoo firiidha takka keessaa hin jiru jechuun hunda keessaa baatee akka kophaa jirtu himtee jirta akkasumame. Anis Hold on. Let me finish please. Niin fixan dhaabse. Erga kas taate duraan akkam jettee seente amma akkam jettee keessaa baate tanuma simple question. Hayyee galatoomi jalqaba yeroon seene sitti meen jiraani. Amantii maatiin kiyyaa waaqeffataa turanii waaqeffataarran ortodoksii achi pheenxee ta'anii sababii isaan pheenxee ta'aniinoo sababii isaan dhukkuboota garaagaraarraa isaan fayyise akkasumallee iyyuu seexanallee yeroo isaan qorutti faayidaa isaa akkamiin akka argisiise arganiit itti seenanii jechaadha. Maatiin kiyya guutummaan isaanii jechaadha. Ana qofaa miti kan amanii jechuudha. Maatii miti si mataa keetiin barbaade. Anillee iyyuu lubbuu kan kooti fayyina waan kenneetii fi waanan irraa bilisa bahe waanan argeefin amantaa pheenxee san fudhadhe. Eebbifame hayyee. Mee tanumatti sirraa gabaabsa tana naa deebiste haa jedhu hayyee akkam jettee keessaa baate akkas jettee fayyina qaba fayyina namaa kana jettee erga seente akkam jettee keessaa baate hayyee. Mee maal ja'anii yoo maal ja'an amantii sun keessaa bahan mee? Laale amantii sana na dhaggeeffadhu. Amantii sana keessa namni kan bahu fooniin qofaa miti yookaan lukaan deemanii keessaa bahanii miti jechuudha. Yaada ofiitiin illee keessaa bahu jechuudha. Kanumti pheenxee ta'ee pheenxummaa isaa gadhiisu ni jira jechuudha. Ni beekna jechuudha. Musliimallee ta'ee kan musliimummaa isaa gadhiisu ni jira jechuudha. Maaliin kuniyoo
namni cubbuu kamillee ni hojjeta cubbuu isaaf qalbii diddiirrannaa hin godhatu taanaan amantaa sana gadhiisiraa jedhama. Dhaggeeffadhaan illee har'a cubbuun kan kootiti amantaa pheenxee kanaaf hin madaalu kan jedhamu agaan qalbii diddiirradhuutitti lafa taa'uun qabaa kan jedhamu irraa kan ka'e harka koo sassaabadheen keessa taa'ee jechuudha. Okay. Akkas ture amman tanaati pheenxee miti jechuudha amantiin kee. Jechuun ka hojiin ani hojjechaa jiru yookaan dalagaan ani dalagaa jiru amma dalagaa kan musliima dalagaa jira mana musliimaa hojjechaa jira nyaatallee kan musliimaa fayyadamaa jira waa hundaallee amantaa pheenxeerraa kan na dhorku gochaa jira jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf okay bareeda. Deeshi ijoolleen kiristiyaanaa obboloonni keenya kan dubartoota kan kiristiyaanaa kan mana Saudi Arabiyaa Dubaay Kuwait, Qatar, Beirut, Bahrain bakka hunda addunyaa tanarra jiran hundi edaanuu amma amantii pheenxee keessaa bahanii jiranii? Laa akkasiin jechuu koo miti ani ofii koo of ta'een jiraachaa jira malee nyaata musliimaa nyaachuuni? Nyaata musliimaa nyaachuun fi mana musliimaa dalaguun pheenxumarraa nama ni baasteere? Na dhaggeeffadhu isa kan ammoo sii deebisa gaa. Laali nyaata musliimaa nyaachuun amantaarraa adda naman baasu. Garuu nyaata sana nyaachuun uumaa tokkollee rakkooyyuu hin qabu. Amantaa sana yeroo amantu sanitti dirqama hordoffii amantaa sanaaf taasifamu hordofuu qabda ati. Amma nama taatee jirtutti lubbuu foon keef akkuma fayyadamaa jirtu lubbuu keetiifis illee kadhannaa garaagaraan taasistu taanaan macaafa garaagaraan dubbistu taanaan waan macaafte sun si ajaju ni gootu taanaan. Amma naagalee jira. Ammallee irra naagalee jira. Ati kadhannaan goosiftu? Kadhannaan godhattu? Kadhannaa nama godhachaan jiru siin jechaan jira beeki amantaarraa adda ta'e. Kadhannaa godhachaan jirtu ati? Eeyyeen kadhannaa illee godhachaan jiru waan ani gochaa jirullee waan amantii sanarraa adda ta'ee fi amantii sanallee ofitti gaddisiisuu waan amantii sanirraa addaa ta'ate hojjettee jennaan amantii sanirraa si baafte meenaa himi mee waa sadi ta amantii saniin addaa ta amantii sanirraa yoo hojjette nama baaftu meenaa himi. Cubbuun kamimtuu amantaa kamirraa nama fageessa laale na dhaggeeffadhu ilmi namaa sitti meen jira yaada isaatiin iyyuu cubbuun ni hojjetaa jedhee sitti meen jira ilaalcha ija isaatiin iyyuu cubbuun ni hojjetaa jedhee sitti meen jira jechuudha. Waa'ee ilaalchaan dubbanne yaada koo hojjechuutti jira naan jettu. Deebisaan jira laani deebii keessi deebisaan jira dhiifama guddaa garuu xiqqoo ustaazallee ta'uu dandeessa asii gadi si waamu koof dhiifama. Maaliif yoo jettee namni aga namummaa isaatiitti kabajaa qabaa jechuudha kabajamullee qabaa jechuudha. Amantii walii irratti yaa dhaabannu malee nuti oromummaa waliin qabnaa jechuudha. Kanaafuu wal kabajuun immoo aadaa keenyadha jechuudha. Kanaafuu anamma amantaa pheenxeetitti kan gufuu na taasise yookaan akka ani irraa xiqqoo taa'u na taasise sitti meen jira jechuudha. Tokkoffaa ani amantaa kanaatiif gahaa miti yeroon siin jedhu haa. Namni tokko amantaa gaafa amanu gahaa ta'e ani amantaa tanaaf gahaa miti gaafa jette amantaan tun ulaagaa nama ulaagaa guuttatee gahaaf jaamu qaba yoo maal hojjetan ulaagaan san guutama yoo maal hojjechuu dhaban ulaagaa ati amantii tanaaf gahaa miti kan jaamu yoo maal hojjetan isa. Laali Ahmed ammana sitti si deemaan jira naan ariifatiin qalbiitiin iyyuu wal dhaggeeffanne bareedduudha yeroo keessatti si wajjin haasa'u jira doko abshir jedhe obboleettii koo ani laasillee jeeku ani hiriyaa abbaa keetiiti nama guddaadha yaaboo suutuma anillee sirraan furadhaa anillee waa gartee macaafa jaraallee hedduu akkasitti juuza dila sanin qaraane numan daddagahe suutuma na ibsita tolee haadha koo atuu nan jarjarfatina yaa. Ayyee rakkoon tokko hin jiru ani karaa barbaaddeetti taasisuu nan danda'a. Ishi haadha koo ishi. Hayyee ka'atii na gaafatte. Ulaagaa san guutame jedhanii yoo maal hojjechuun dhabanii ulaagaa san hin guunne amantii tanaaf atiin taatu hajaaman mee maalii dasa. Laali ani amma amantii tokko fakkeenyaaf gaafa amantu amantii kamiyyuu amanii amantii sanaafatiin taatu hinumaan jedhamu. Maaliif namni kamiyyuu ulaagaa guuttachuu yookaan namni kamiyyuu waan pheenxee ta'eef ulaagaa guuttataa miti. Deemi firraa dalagee akkasin ariideeffate obboleettii tiyya akka miidhaa sirraan ga'uun faduu se'eeyna deemi raawwaduu deebi'aa dhokko abshir jedhe suutaa.
mataa keetii darani. Abshir. Ni jirti mokutte?